Baankiin Awaash torbee maamilootaa mata dureetti quufinsa maamilootaaf ni carraaqna jedhuun guyyaa har'aa jalqabsiiseera. Hojii gaggeessaan baankichaa obbo Tsahaay Shafarraa wayita kan akka jedhanitti baankichi maamilootaaf tajaajila dhaqqabamaa fi si'ataa kennuuf teekinooloojii dijitaalaan deeggaramee hojjechaa jira. Baankichi baatiiwwan 6 darbanitti birrii tiriliyoona 1 karaa dijitaalaan sochoosuus eeraniiru. ባንካችን በአሁኑ ወቅት ከ16.5 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ማፍራት የቻለ ሲሆን ባንኪን keenya yeroo amma maamiltoota miiliyoona 16 horachuu kan danda'u yommuu ta'u waggootuma 30 darban birrii kuufama biiliyoona 445 ol walitti qabuun damee dinagdee adda addaatiif birrii biiliyoona 270 ol liqaan kennuu dandeenyeera. Tajaajila damee dijitaalaan hojii hojjetaa jiruun maallaqni sirna kaffaltii dijitaalaan socho'u baatiiwwan 6 darban qofa birriin tiriliyoona 1 gaheera. Kunis baankiin keenya baankii dijitaalawaa irratti hojii bal'aa hojjechaa jiraachuun agarsiistudha. በዲጂታል ባንኪንግ ላይ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ያሳያል. Baankichi waggoottan 30 darban keessatti tajaajila isaa babal'isuu fi bakka hundatti dhaqqabamaa taasisuuf hojjechaa akka ture yaadachiisuun yeroo ammaa kutaalee biyyattii keessatti dameewwan 1000 qabaachuu himuun hojii uumtoota gara biizinasiitti galan oomishuuf akkasumas sosochii guddina dinagdee biyyattiif shoora guddaa baachaa jiraachuu ibsan. 1000ኛ ቅርንጫፎችን መድረስ የቁጥር ስኬት ብቻ አይደለም. damee 1000 gahuun lakkoofsaan milkaa'uu qofa miti. Kutaalee hawaasaa adda addaa wiirtuulee faayinaansii 1000 waliin walitti fidu, carraalee 1000 uumuu, wiirtuu gabbisa dinagdee 1000 fi riqicha dinagdee 1000 uumuu keenya agarsiisa. Milkaa'inni kun lafa uummanni keenya jiru geenye tajaajiluuf carraaqqii taasisuu keenya kan agarsiisudha. Tajaajila kenninuun qonnaan bultoonni, oomishtoonni, daldaltoonni, dubartoonni fi dargaggoonni jireenya isaanii fooyyee yoo arginu baankiin keenya itti boona. ኑሮ ሁኔታ ተሻሽሎ ስናይ ባንካችን ታላቅ ኩራት ይሰማዋል. Hararraa eegalee torban tokkoof kan turu kaayyoon sagantaa kabaja torbee maamilootaa kunis maamiloota kabajuu fi galateeffachuuf kana malees kaka'umsa hojjettootaa dadammaqsuun kenna tajaajila fooyya'aa akka kennan taasisuuf ta'u eeraniiru. ዛሬ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚከበረው ይህ የደንበኞች ሳምንት መርሃ ግብር Hararraa jalqabee torban tokkoof kan kabajamu sagantaan torbee maamiltootaa kun kaayyoo gurguddoo 3 of keessaa qaba. Tokkoffaa maamiltoota keenya galateeffachuuf, kabajuu fi beekamtii kennuuf. Lammaffaa miira kenniinsa tajaajila hojjettoota keenya haaromsuun hojii fooyya'aaf kaka'umsa isaanii cimsuufidha. Sadaffaan hooggantoonni dameewwan baankii keenyaa hundi baankii keenyatti argamuun yaada maamiltootaa fudhachuun fuulduratti kenna tajaajila fooyya'aaf filannoo dabalataa barbaaduu fi haamilee hojjettoota dadammaqsuun maamiltootaaf tajaajila fooyya'aa kennuufidha. ለደንበኞቻችን የተሻለ አገልግሎት መስጠት ናቸው.